ni baamna intalti sa waya waa harka rawa qabdu amarra dhagina harka waan naa jirtaan waan fitoo qabaatee naa jirtaa nu shakkitan ana sirraa baasa dawa barkishani qabna yoo waan alaana nama furgaatan qabaatee jechuun la takkusatin naa sirraa baasa ammaan tana nu gaas amma ni dheeyna achi tiriine baamna osoo biyyoon jirtu akkamitti as ta'in baane mana haasan dheeyne mimmaa mana ammaan tana hareeqan kana wani dhufnee bari yoo feeretti magallaa dhufneen wani dhufneef itti gallaa dhufne isin ammoo jira baasu ni dandeessaami ni baafnaami ni baafnaami nu gaas akkasii jedhmee taate seen baana amma asiis turree jira tana meeqa ogureetu huccuu bari jira jira misni gartaamisa huccuu hundaa harka fudha mee amma deemnee jechuun yoo isiisan manarraa baafne malee yoo isiisan manarraa baafte malee haniinis achi keessatti amma anis achitti dhiifnee jechuun arwanniin jechuun lafa kophaa turte wanni si'ameef yoo bartee dubbiin hin ta'in mijoo hanis anis fuuneeti mana sana yeroo itti qollofnee jinniin yoo beekte fira batti bire manuma kaa gartee amma jiru kanatti jechuun anis sunneefa asfinyaaf hin si'ame beekadhu. Laa isuma sanuu wanni bal'oo wanni gandatti baase hin jirtu. Booda mootonni mana jiraadhaa jechuudha. Mana keessa isaa wanni gandatti baase hin jirtu. Hangam mana san deetee baasuun dandeessu guureetti si garagalchitee intalti bal'oo micoo tana fuudhii micoon tun miskiinaa micoon tun tooyibattee jettee dubbii biraa qabda. Bakka san darraa wani beekta. Hani dheeyinee baafnee feetochi siin haa ta'e mana keessa. Baransa wanni hin ju'uuf ani tooyibadheetiin jira amma garuu yoo gartee balloon na fuudhe tajaalalaan na jira malee tawaa'ee sanii dhiiseetiin jira nama tokkotti. Ati isa isin ture jechuun si qorattee jetti. Akkas naan jette. Si qorattee jetti garuu waggaa wajjiichi baasanii qophatti waasitti nusan maal sin jetti. Fardeen gadduwaan harkee waggaa qophatti sitti tumtuutanii baasa. Isuma tanaahu takkaa waliin agarre. Deengadduusan si haamte. Zamana dheeraan takkaan agarre deengaddaa'u nama biraatiif hin ta'a malee. Eega wala galtanii maanamoo eega wala galtanii haa ta'utanii. Eega wala galtanii. Balloon haasii fuudhattuun kana. Mogoota Chelsea baaftee jechuun siin dubbatte kaameraa dubbatti. Eegoola garee haniidhaan maal jettanii beektaa? Risaalaa hunda akka nakkatabaa ture. Bilbila narra cufatee. Bilbila hunda narra cufatee. Miilaawwaniin deemee mana isaa kana dhufeef naan jette sumarrattuu bilbila narra cufannaaniin bilbila hunda godhee risaalaatti katabu hunda jalaan kaasuu balloon. Wanni tunallaa. Woomaa jidduu jira. Isaan lamaan jidduu woomaa jidduu jira. Jeetiin. Anallee akkasii yaadee. Waan dhagee waan takka kan keessatti ibsu qabu. Ayyee. Micoon jechuun ijaa ammaatii miti. Ijaan isiin qabdu tagaawa gartee gololchaa. Ta dur. Itti haanee jechuun miskiina akkamitti kana gootanne namni hundinuu warra siidii kanatti waliin duulle gartee. Ta gaafasii himatti. Wanni gaafasii gololchaan osii deeme galee gololchaa osii tarmee jechuun dawaadhaan gololchitee jechuun itti weerumtee akka beekte goote. Gaara hunda baaftee dhahaa gursifteeti mana hundatti keessatti udaan gursifte. Mucaa gololchaa hunda. Deebitee jinni ergitee jinniin fuutee jaartii gololchaa hunda jechuun warta akkasiin goote jechuun namni kun miidiyaa kanatti jechuun namni harkin hin jiru namni Oromoo kun hundi koo qaba. Amma kanaaf jechuun gaafa san jechuun inni cinqamee jidduu jalaa bahee kara gartee biyyaa ogaa goote wartaa si qabdee akka malee goote. Wartaa jechuun gaa jidduu duraa baatee jechuun sheekaa jira. Sheekni jechuun wallaanee harkaas baasee sheekni jechuun gara biyyaa qajeelchee wardaan Abiraam bira galtee biyyeerti. Abiraamee hojii jechuudha. Amma mallee isaa jechuun achitti illee jechuun dubbuma ajaa'ibaa keessa jiranii rabbiin haa gargaaru. Egaa hawasa warri asii sheeyxaanii kun gartee sheeyxaa itti taate. Ammallee sheeyxaa isa jechuun. Amma sheeyxaanii sirraa isa Abiraam jalaa fagaannaan. Bakka tanii amma jalaa fagaatte jalaa eegee inni fagaatee biyyattis gale wardaa isa gachittis galte. Lamada amma asiin dhufuun hijaa duratti sanii qabladhaan naayisii iddoo jaalaltiin jirtu habibi fayyada ga'uu. Jaalaltiin dhuma healti jirre. Ani sarraan tanaa qofatti wanni si gaafa. Amma haasaa wanni si jiru hin jirtu. Wayitti waa isii tana gartee jaalalti siifaan si kee jiraattee waa wayitti si hafanii yoo atti si nafin ani isuma tanaa'u. Anambira waan takkatanii si wanta takkatanii si himu. Itti si nafini nama wal jaalate badda maatta hafte. Naayisii wal hin jaalanne intarasiin hin deemtu intarasiin sheetaan hojii deemtu tan akkamattuu namni jaalataa'u. Abiraamuu jalaa dhaabbanneeti Abiraam jalaa jechuun qabuu dadhabne nu harka maraachiteeti. Siiji har'a akkamitti jechuun bal'oo keessi jaalata. Kan akkam jettee yaadda'u. Siidhiisi amma si kaastaa horiisi daawwattoonni beeka. Mee daawwattoonni jechuun bal'oonni jaalate moo hin jaalanne takkaa akkasiin jettan kana jechuun yoo gartee daawwattoonni jee mee daawwattoonni komantii irratti anu barreessu. Bal'oo wanni barbaadduuf bal'oon maa miskiina bira dhaabbata. Balloon maal jechuun nama gartee siirii kaanii kaanii uggatu godhan badhaqee maaliif maa wallaana sheeka barbaadee maaliif wallaana ati jaalatti si biran jiru akkaataa naaf deemti malee isin jaalatti hoo isa san arjinni moo tanaawuu billahi min shaytaan rajim shaytaan tun tana shaytaan amti biiftuun tun intala shaytaana tana waa takka shakkin nan dammaystu ani shaytaanti ani quba qabda akkaanti toyfadhee jiru ani eegaan toyfadhee booda shakkee dhagee shakkii takka maradhu
yani salata sakatti salatu qab bas salata kan man ko bona ma akkan garte akkanan salatus akkanan somana duran guyyaa 15 in somanne bara qotani beita somana sanunda iwallale himbe guyyaa kanunda nyaan eegaa isin akkasitti na wallaantanii bayyanadhee guyyaa kana hunda addaan saboota dabbaa fasi bira dhaabbata addaan beekanii isin ummata akkasitti nama bira dhaabbatu ummata akkasitti nama bira dhaabbatu kana ani miidhaa teessan hin fedhu arraas baruus miidha moo keessan hin fedhu maali miidhaan teessan miidhaa tiyyattiin beekan amma miidhamni keessan alhamdulillah bareechuudha toibachuun kee kun bareeda garuu akkuma kana toibata kanatti dhiiroo najjaash waan duratti isa jechuutti tachaasuu deemaa jettinan laanatti hin deemtu summii duratti annatti hin deemtu lakkii hafuura shayinii agaratu awwallaana intalatan hafuura nan dhiiroo turaan tilifoona tuulee dhawanii akkaan hafuura kana ittiin tayyate lakki shayixaan mala keessa isiisin beektaanati ni ani isiniin beekee isiisin beektaa waan isin taateeti beektanii warri waa godhu kun duraanii badda beektaatiis toibattoleedha laa nan geessu deemtee deemaatis isin toibattee maatis isin nan geessu malee isin nan geessu ani isuma magaalaa toibachuu sii kami gateessi ani isuma magaalaa toibaddeetti miidiyaa yoom siimte boochee lakki isii boocheen miidiyaa irratti argee boochee toibaddee anamma booda ittiin deebi'u ilma namaa maqluuqa tokko hin miidhu addunyaa tana irratti jettee baal isiin kanumaa deemu jirti gaammee toibattee dabraayimatu gaammee gateemti isin waan kana yaadanis amma daawwattoonni keenya ni yaadata anammoo ni beekachuu qisaas jechuudha qisaasii dhugaa asinarrallee ni beektu bakka tana taarifasii waan jala jirtu bakka abdi sammuni beekta gaammee jechuun toibateeti dhugumatti jechuun gaafaan kakachiisan qaban isa abdumaa'u gaafaan kakachiisan qaban uta jechuun beektaa nama ana jechuun gara rabbii kana garagalchuudhaaf waan hin godhin qabu waa hundaa ni goona beekadhu nama kan miidhuus kagartee nama miidhu kanaas dhugumatti wallaahi billaahi jechuun garaan garaa kan rabbi jechuun gargaleetiin jechuun toibadde jechuun salaataa hojii nuti bira dheeyneetu jechuun waan inni godheef waan nama godheef ilaallu kan rabbi garagalchuuf jechuun yaalii godhu jira gaafsa illee jechuun deebiitiin abdii akkam akkana jeeni kagartee namni hundi sosaate jechuun aboonni toibaddaa jeeni niin toibadde jee gaafatteessa kakachiisa illeedha ammaasi jechuun kakatee waa hundaa jechuun gara nama kiyyaa gara kan rabbi deebiitiin waa hundaa jechuun karaan jannata nama sirreeffatee jechuun karaa rabbii tokkichaa malee hin jiru sirreeffatee muradhee sun akkas bartuuteeti inni sirreeffatee akkasumas deebi'e. Sirreeffatee deebi'e ani hin deebi'e ani abadan. Bichoon durii akkamitti sirreeffatee deebi'e. Ani abadan jireenya dhageessa waan jireenya kee ta'ammaatiif jettee maallaqa namni ammas kannuuf. Waan jireenya ammaa waan ammaa afaan irra nyaattuuf jettee jireenya kee fuula duraa mustaqbala keetii fi ilmaan fi balleessuun barbaachisaa miti. Barbaachisaa miti. Wanni amma namni addunyaa irratti godhaa jiru tun nama hedduutu waan kana dalagaa jira. Wanni kun siiriin addunyaa irratti ilma namatti ati gootu kun akhiraa fi duniyaatti illee ayata kee barwani waan duuta kan keessa siibteeti alhamdulillah rabbil alamin keessa siibteeti kan rabbi kana asirratti qabattee amma ibaadaa ta'e malee jechuun waa hundi qofaamtu. Ayillee namaa numaan harkaa beekan. Maaliif nuti amma deebinee jechuun basuma yaamu takka gaafa gartee amma gurbaan kun asii nurraa bootu deebiin siillee yaamnee waan ta'u ibbotteef waan gara rabbi garagalteef jechuun si yaamnee jechuun waan kanallee nu hojii gootee beekadhu. Maaliif namni kun jechuun sagal jijjiirama. Anammallee akkasuma. Dhiiroo wayii garagaltee jechuudhaatu. Ani garagaluun tokko na keessa hin jirtu garagaluun garagalee ani waan seeyitaan deebi'u ani jireenya bareedaan jiraachuu jira maaliif hanga kiyyatti jireenya bareedaan jiraachuu jira amma ibaadaa godhattee bara quraana qaraatee yaa Allah luqmaan jechuun hangi gartee dalagattee san barsiin mi'aayetti bismillattee qotatami bari miiliyoona yoo dalagatte waan sheetaanata waan akkasiin godhu waan takka barakaasiin qabu namnummaan gartee fakkeenya akkasiirra jiru namni Oromoo kun jechuun walitti siiri godhu dhiisee walitti sossobuu obboleeyyan wal miidhuu dhiisee obboleeyyan namni rabbi gargare irra bareedaadha anillee tarmaan dhaamaa fi mi'a too maal dhaamta nuti namni islaamaa kun addunyaa irratti warri karaa rabbii qabate islaamummaan tun islaamummaa jechuun nama agartee kannaa rabbiin tokkichaan sii kanna tana islaamummaan dhalachuun tunu waan guddoodha alhamdulillah maaliif islaamummaa ta'e tana firra jabeessuu qabda firra jabeeyitee waan rabbiin fedhuun karaa rabbiitiin dalaguudha malee karaa hin taaneen dalagdee azaabatti gubachuun barbaachisaa miti ilmi namaa gartee warri obboleessaa wal miidhu obboleessaan miidhu obboleettisaatiin miidhu obboleessan islaamaa hundinuu ani woma waan kana warrummaa waan kana dalaguun hundinuu ilmuma namaa kanaahu dhiisee toibbatee karaa rabbiisaa yoo deebi'ee rabbiin tun rizqiin harka isaa jirti rabbiin si milkeessa rizqii adda addaatiif jettee rabbiin aliimi jaan rizqii adda addaatiif jettee ilma namaa miidhuun bu'aa akkasiin qabu keessaahu namni ilmaan dhalee lafaa qabu sharri yaadu dhiisee yoo toltu yaade
gaafa inni addunyaan irraa kute ilmaan isaatiif ilmi namaa kun makluuqni kun toltuma yaadaaf. Gaafa ati hamtuu yaaddeewu. Hamtuun teessan ilmaanitti dabarte. Waan akkanaa sun bareedduu miti. Waan akkanaa sana akka dhiisanii karaa nagaa deeman. Ati imma waan hin siidhaamu intala hin sodaatin amma halilleen achi jirti. Mana sana amma hani dheeyneeppuun. Arrab wal mari'annaafin mana kana wanni hin si fideef wal mari'anneeti itti wal mari'anneeti waan tana akka itti baafnus karaa itti baafnus naatu si'uuma. Bara kana gallaamin jaawul. Dhageessa. Manni kun lama jira beektaa? Manuma keessa deebita. Manni kun lama jira beektaa? Manuma yoo gallee isii sadii isaanii fidnee asii gallee sadaachira isa baafneeti. Sadaachira isa baafnu jechuun. Isuma baafne. Isii baafneetuma nagayaan jiraatta mana keessa. Mana keessa nagayaan jiraatta. Isii jira inni baafne. Dirqama sibiisan baafnaa miti. Dirqama jaalattee osoo hin ta'in dirqamaan baafne dirqama. Mana kana lafa qabnees ta'e. Manni kun isaanuma jiraatu. Akka namni biraan kireeffanne lafa qabnees jiraatu. Manni kun isaanuma jiraatu maallaqa balleeti. Khalaas maallaqa balleeti. Dirqama osoo biin jabaateera. Asii gallachuun jabaate. Asii gallaa sirri dee asittis galuun dirqama. Ammoo dirqama mana san dhayne. Amma yoo dhayne ni baafta amma yoo niin baase. Aboon ajjaa asitti akka dhatan. Laali ani galu khalaas. Garan galu ni baafna. Intalti tokko wayii waa harkarraa waa qabdu. Ammarra dhageessa. Harka waan nama. Naa hojii hirtaan waan fiitee qabattee naa hojii hirtaa nu shakkintan. Alaa sirraa baasa. Dawaa barkiishaanii qabna yoo waan alaala nama furgaatan qabatte jechuun jira. Takka sodaatin naa sirraa baasa ammaan tana nu kaasa. Amma ni dhayin achi. Itti dhaynee baafna osoo biyyoon itti akkamitti as ta'in. Mana haasan dhaynee mimmaa mana ammaan tana haree kan. Kana wani dhufnee bari yoo feeretti ma gallaa dhufneen wanni dhufneef itti gallaa dhufne. Isin ammoo achiraa baasuuf ni dandeessaami. Ni baafnaami. Ni baafnaami.